Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni gaafii na gaafataniif jechuudha. Waa'ee gaafii keessanii keessaa jechuudha gaafii keessan keessaa kan ka'amaa ture keessaa gaafii tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa gaafichis jechuudha koomentii feesbuukaa irratti akkamitti riikoordiidhaan koomentii namaaf kennina yookiin immoo sagalee keenya waraabne akkamitti koomantiidhaan namaaf kenna kan jedhu qabadhee dhufee jira jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha hamma xumura sagantaa keenyaatti daawwadhaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal keenya jechuudha barnoonni keenya isin tole chaanal keenya subscribe godhaa barnoota irraa fayyadamaa akkasuma jechuudha mallattoo bilbilaa fuulduraan baatu kanatti al tokkoof kilik godhaa. Sana booda barnoonni sirraa gallakkifnu akka daddafee isin qaqqabu yookiin ammoo isin jala hin tarreef ol kan jedhu rakkaadhaati barnoota keenya hordofaa isiniin jedha. Akkasuma jechuudha barnoonni keenya isin tole viidiyoo keenyas laayik sheer gochuun dagatinaa gaafii fi yaada qabdanis dabalataan koomentii nuuf kaasiniin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha maal gootu jechuudha biroozara fayyadamtan yookiin immoo kiroomii ta'e akkasuma immoo biroozara fayyadamtan kamuu haa ta'u biroozara keessan ni galtu jechuudha. Fakkeenyaaf biroozara keessan egaa haala kanatti galtanii booda maal gootu asirratti jechuudha aappis kan irratti kilik ni gootu sana booda weeb istoorii kanarratti kilik ni gootu iddoo kanarratti jechuudha iddoo sarchii kanarratti ni barreessitu jechuudha maal jettanii barreessitu tookin koomentii jettanii barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti barreessitu haala kanatti tookin koomentii jettanii barreessitu jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha iddoo kanarratti kilik ni gootu sana booda isa kana filattu jechuudha tookin koomentii.com kanarratti kilik ni gootu sana booda add to chrome kanarratti kilik ni gootu jechuudha. Sana booda add extension kanarratti kilik ni gootu sana booda iddoo kanarraa jechuudha akka waan nama daawunlood godhaa jirutti isiniif extension isaa jechuudha isiniif hojjeta jechuudha. Egaa hordofaa jechuudha sana booda maal gootu jechuudha iddoo kana extension isaa ilaaluudhaaf iddoo kanatti kilik ni gootu sana booda haala kanatti isiniif ba'a jechuudha. Sana booda asirraa ni baatu jechuudha al tokkoof duubatti ni deebitu. Sana booda erga duubatti deebitanii booda maal gootu jechuudha feesbuuka keessan irra ni galtu. Tole ibsaan haa eegnu. Sana booda erga feesbuuka keessan irra galtanii booda haala kanatti mallattoon tun isiniif baate jechuudha. Mallattoon tun haala kanatti isiniif baate jechuudha. Mallattoon tun erga isiniif baate isiniif hojjete jechuudha. Fakkeenyaaf koomentii ta'ee yoo barbaadan poostii godhuu dandeettu yoo barbaadan koomentii namaa kennuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf koomentii tokko kennee yoo isinitti agarsiisa jechuudha. Haala kanatti iddoo koomentii kanarratti kilik ni gootanii sana booda erga cuqaaftanii booda maal gootu asirratti ni kilik gootu. Sana booda haala kanatti isiniif waraabaa jechuudha. Sagaleen kiyya kun fakkeenyaaf salawaata nabii irratti yoo buuse sallallahu alaihi wasallam jedhee irratti buuse isin agarsiise haala kanatti waraabdu jechuudha. Sallallahu alaihi wasallam mallattoo raayitii kanarratti kilik gootu. Sana booda haala kanatti isiniif waraabamaa jechuudha. Erga isiniif waraabamee xumuramee booda maal gootu as barreeffama kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda kooppii gootu jechuudha barreeffama kana kooppii gootu. As iddoo kanatti iddoo kooppii jedhu kanarratti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu iddoo okee jettu kanatti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu kallattimaan iddoo koomentii irratti cuqaasuudhaan barreeffamicha kana peesti gootu jechuudha. Yookiin immoo warroonni mobaayila fayyadamtan jechuudha sakandii muraasaaf bilbila keessan qaqqabuudha iddoo barreeffama kana qaqqabuudhaan haala kanatti peesti gootu jechuudha. Sana booda haala kanatti barreeffamichi kun isiniif bahaa jechuudha. Erga barreeffamichi kun isiniif bahee booda maal gootu yoo barbaadan jechuudha watarmaarkii isaa wajjin maxxansuu dandeettu yoo barbaadan voice kan jedhu kana irraa haqxanii maxxansuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf sana booda maal gootu keeboordii PC yookiin immoo laaptooppii keessan irra kilik godhuudhaan intar kan jedhu irra cuqaasuudhaan koomentii kana maxxansitu yookiin immoo koomentii kana kennitu jechuudha. Fakkeenyaaf koomentiin kun hagma inni xumuramu obsaan haa eegnu. Barreeffamichi kun haala kanatti gara sagaleetti jijjiirame jechuudha. Fakkeenyaaf dhageeffadhaa sagalee kana. Kilik gootu. Sana booda haala kanatti isiniif waraabaa jechuudha. Sagaleen kiyya kun fakkeenyaaf salawaata nabii irratti yoo buuse sallallahu alaihi wasallam jedhee irratti buuse isin agarsiise haala kanatti waraabaa jechuudha.
sallallahu alayhi wasallam. Tole argitanii jirtan haala kanatti kilii gootu. Fakkeenyaaf watermarkii kana jechuudha isa kana biraa remove godhuus hin dandeessu. Asirratti kilikni gootu jechuudha. Tuqaalee sadan kanatti kilikni gootu. Sana booda edit iddoo kilikni gootu. Sana booda jechuudha akka waan nama lammaffaa edit godhutti barreeffamicha kana jechuudha. Barreeffamicha kanarraa wanti godhuu dandeettu jechuudha. Watermarkii isa kanarraa kaasuu dandeettu jechuudha. Yookiin immoo isa voice jedhee argamu jalatti argamu sana irraa haqxu. Yogguu isa sana irraa haqxan barreeffamichi maal isiniif ta'a? Barreeffamichi kun gonkumattu irraa ka'a sagalee qofatu hafa jechuudha. Yookiin immoo barreeffamichi mul'atu sagaleedhaan koomantii isin kennitan qofatu hafa. Kun akkuma isin agartan amma irraa kaasee jira jechuudha. Ni gartuu yaada. Haala kanatti jechuudha voice san irraa jechuun voice barreeffama jedhu kan dura jalqaba irratti irraa haqe san isa san irraa haqxu. Watermarkii yookiin immoo jechuudha inni akka linkiitti fuudhee iddoo biraa isin geessu kun linkichi aappii kanaa irraa hafee sagaleen keessan qofa akka yeroo WhatsAppiidhaan sagalee namaaf ergitanii akkasitti koomantii irratti kennitu jechuudha. Kun akkuma agartaa jirtan wanni kun Facebook asirratti anatu koomantii kenna. Sana booda haala kanatti isiniif waraabaa anatu koomantii haala kanatti kenna. Kanaaf haala kanatti koomantii Facebook irratti voiceidhaan yookiin immoo sagaleedhaan koomantii keessan kennitanii fayyadamuu dandeessu jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik godhaa. Akkasuma jechuudha dabalataan viidiyoo biraa argachuudhaaf chaanal keenya subscribe godhaa. Hiriyoottan keessaniifis qooduu hin dagatinas jecha waan nu daawwattaniif galatoomaa hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.